waaqa koo abdiin koosii mootii koo. Shaashamannee akkasuma jira ree mormituun jira miti mormituu warra jiranii qaama seeraa jara oolchanii jiran hanga ammaatti lolli jiru oo jiraateyyuu kiristaanii bulaniiraan jedha walgaanii lubbuu beeti kiristaanii bulaniiraan jedhanii hin barbaannu amma foozaan waan tokko ajajee fooziyaa kan jala bule finfinneedha finfinnee beeta kiristaanii eegaa bulanii mata dureen barsiisaa daakona hilee akka dhuunfaa keetitti deemiti yookiin nama beektu naannoo sanii akka inni sirriitti adda baafachuu yookiin fiidoo walii gaafadhuuti hubadhu sirriitti waan takka adda baafadhuuti akkasitti rakkoon qabu maaliif jechuun ajandaa amma irra jiranis wanta biraa waan ta'eef amma sanii yoo shakkii nama keessatti uumuudha beektaa wanni hundinuu maali wal shakkii akka nu godha ka profaayilii sheekiif qeesii nu godha piliis anammoo angi islaamummaa haa ta'u kanarra kaadhee adiirra kaadhee dhufe bilaa hin jira feesbuuk irra dhaqiiti anis mataan kiyya islaama mannuu makka mataa kiyyatti si galee garuu nuti oromoon tokko rakkoon qabu irra kaayyannee yeroo teenya adiirra guyyaa sadiiti kun rakkina qabu adawwii keenya jala qotu qabna malee nuni rakkoon qabu irra kaayyadha. ijoollee oromoo ila amma laal maal godha asitti fakkaata ajajaa jijjiirsiisuudha sobanii warri amaaraa achi biyya isaaniitti jechuudha musliimota achi wallolanii musliimotatti rukutamne waan akkasiidhaan asitti akka musliimonni oromoon faana dhaabbannaan achitti ajandaa uumuu barbaadan jechuudha laal agartee amma isaan sobanii ajandaa nu jijjiirsiisuudha afaan keenyallee warri dubbatan hedduutu jira beekta warri soban jechuudha amma kaleessa laal kaleessa galgala maal jedhan barsiisota keenya miidhanii wal gurmeessaniiti faannoni finfinnee keessatti nama rukutan jiran jedha achumaan mucaan barakat noo buruk jedhani tokko dhufeeti lakki garuu jeequmsa barbaadanii turanii wanti tokko hin jiru mootummaan dhoowwe jira itti qophaa'ee jira wanna kana shaashamannees itti qophaa'ee barsiisaa Ila Mikaa'el immoo waan kana qaata feesbuukidhaan dabarsuu jammaree warri mormu inuma jira ta'a warra mormu warra isaanii berqamanii gara mana hidhaa geessaa jiru dubbiin amma waan hunda asirratti naasofnu mootummaan illee sirriitti itti qophaa'e waan kana bechuudha abboota keenya duuba jira miilanaa galatoomu akka haasaanii motifoozii kiyyashii bareeddu koo. Ishi rabbiin nu haa gargaaru hunda oromumnati kennan malee kun amantii miti dhugaa. Oromoo matana bar Oromoo balleessuu barbaadanii durii sitti milkoo'inni arrafaa itti milkaa'uuf isin ta'anii inshaallah jabaannee hundi keenya tokko taane tokkummaa keenya haa cimsan. Ani tokko beektaa haamilee isaanii tana nan jaaladha abdiin kutatan jarri kun har'allee Oromoon akkana ta'e akkatti tokkoome sabni akkatti obbare kun akkatti illee abdiin kutatan ammumallee hin carraaqu nu sobuudhaaf laal warri afaan Oromoo dubbatu fanti yaa ijoollee Oromoo sheerinaa godhaa dubbii tana isaan protestaantii ta'uudhaaf hayimaanotii balleechuudhaaf akkas fa'ila. Kalecha afaan Oromoo kan hin dubbanne har'a Oromoo nu sabbakee nu dogongorsuudhaaf xiqqoomallee saalfatanii jarri tun gaatuuttiidha bir dhugaa waaqayyo ilaalchi isaanii abdii kutatan. Oromoo amma ijoolleen naannoo kana shaashamannee nu waliin dubbatteetu afaan Oromoo hin beekan nu waliin barattu gini hin dubbata amma yeroo rakkoo Oromoo walii of Oromoo fakkaachuuf dubbatanii si galee. Yaa isaanii akkasiidha. Jira jabiliya kan garuu jechuudha amma fuula feesbuukiin kan gallakkifame tokko viidiyoon tokko jechuudha viidiyoo isaan beeta kiristaanii kun eessadha qo'amee viidiyoo sanitti agarsiisa. Mee ani beekamu yoo biyya kiyya Tap goda ijoollee keenya tap tolchaa. Taaptaabii godhaa taaptaabiin baay'ee xiqqoo jira waaniif si qoodii hin beeknu taaptaabii godhaa 100. Beeta kiristaaniin kun eessadha? Viidiyoon cufa. Beeta kiristaaniin kun eessadha? Hin beeku ani. Isinitti mul'ata? Madaananii Addis Ababatti moo Shaashamanneedhaan hin beeku garuu? Qofa shaashamannee ta'uu ooluu yuqoo naannoo barreeffamni maal jedha kaa barreeffama dubbisaa barreeffamni hin jira barachirra barreeffama laali maqaa bataskaanan kaasu kan maqaa bataskaanan kaasu amaariffa san beekne akka dubbisaan amaariffa sanan beeka iski mee asiis amma darbaa jira amma darbaa jira kaleessa galgalnoo intini kana viidiyoo kana kaleessa galgalan arge haaraa miti yaada gallakkisan kaleessa halkaniin argani finfinnee natti fakkaate kaleessa halkanii haa dhufanii minaamin anjira kaleessa halkanan argani viidiyoo kana
Miskaa'ee Nama waraabaa jiru Kun jaramoo Oromoodha. Kunniin jaramoo Oromoodha. Kun ammoo jaarata. Jaarata. Viidiyoon kun kaleessa halkan gallakkifame. Barsiisaan isinitti mul'ataan dubbistoo maarfataa kan. አማርፍኒ መተዱሬ ራከው በቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ትጠራለች ይዳ ኢጆሌሺቲን ምን አመንታ ጆሌሺቲን እንቁልቆሎፍት ይቻላል ትጠራለች ትጣራለች ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ትጠራ ኢጆሌሺ ዋመት ምን አመንታ ያከሰቲ ዋመቱ ቢትቢቲ ዳማ ዋንት እስኪ ሜካኒ በሬፈማ ካኒ ቪዲዮ ዶንታን አከነ ይሲ በሬፈማ በዳ ብቻ በርባድ ከም በዳ ቪዲዮ ሰን ዶንታን ጉራጭ ኦላኑ ሰን ኤየን ኩኒሜ እስኪ ወራ አማር ፈደንደሰት kan assis sirri eeywa akkasitti isan dubbisa ko isa adiidhaan barreeffame kana bakka adiis akkasumatti siifan ko yebeete ሻሸመኔ ጀራም ኩኖ ላል መስመረ ሰደፋረት የሻሸመኔ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ሻሸመኔ ጀራ ሻሸመኔ ደላ ገዲ ተርጊቴ አዲዳን በሬፈም ፖስቶ ኢናኑ ጋራ ሰማኒ ቆፍ ሻሸመኔ ያኑ አድጋ ጅረጊ ናኑ ሱኒ ሻሸመኔ ነፋካል ኦኬ ሀረ ማዳላላ ቢቲ ሻሸመኔ ኦኬ ሰዓት እኮ ዱራ ፖስቲ ጎረምቲ ሰዓት እኮ ገርሲሳ አችረት ሞት አማ ሰዓት እኮ ብቻ ነው በርሲሳ አቺ ሻሸመኔ ዳጄ ቁምሰ ካሱን ኦለን barsiisa garuu jedhaara shaashamanni akka no ijoolleen keenya posti godhanii jiran barsiisa wanno faanni laali asirratti waan takka habeen Oromooti maaliif lukkuun waan jettee komantii jala laala namni keenya miidhame komantii laalame komantii laala nyaadhee fituu dadhabu nyaadhee fituu dadhabu haadhee fituu dadhabu jettee jani kaasuu barbaadde jarri bakkuma hundatti saniifuu isaan akkasii nuti tifu qopheessuu qabna bakka jirru hundaa'u biyya keessaas bakka kutaa hunda bakka jiranitti namni ijoollee arsii ijoollee shaashamannee bar itti himamee illee hin jira ayaaf sa'aatti keessa immoo Oromoon Ortodoksii xiqqoodha natti fakkaata warri Oromoo ta'an jaratu baay'ata kanaaf shaashamannee keessa akkasitti jaratti baay'ata jechuun isaantu baay'ata akkasii shaashamannee keenya qaccee Oromoon qaccee irra jira 01 ka Oromoon baay'atti naannoo isaan baay'atu naannoo 81 naannoo abbostoo kanneen baay'atti jarattiin abbo Omaayyuu fiddu baay'atteef dhiifte finfinnee caalaan baay'attu finfinneetti ukkaamamteetti dhiisi uduutti mani qeerroo hin jirti gara baadiyyaa gara koffallee haara itti himamee jira pooziyyee torbeedhaan dura bira abbootiin barreessanii turan itti himamee jira silkii qabdi akkasii ijoolleen ta'in yoo gandira deemanii suuta itti himaa jedhan malee naannoo baadiyyaa jira Oromoo akkuma ciruun. Barsiisaa Hayila Mikaa'el himee jira taada warri Ortodoksii warri achi jiran Oromootti ni maniire. Amma beeti kiristaanii way soole jedhanii. Banagaraachin laayila gaaf tokko maaramii jimmaatitti jechuudha. Maaramii jimmaatitti jeequmsa akkanaa kaasanii jiranii homaaf finni wacanii dhiisan ammas zim jedhanii wacan ta'a malee waan tokko fiduu hin danda'an. Eegumsi hin jira humni jechuun warri nageenya tasgabbeessuu hin jiran. isaanuma dhiibaniiti garuu homtuun jiru mootummaan seeraan qabatee jira waan ta'eef dhugaan bakka jirtu argeera mootummaan karaa dhugaan jirtu jira homaa gochuun danda'anii dhiibaniitu waan taasisanootaati immoo adabbii jala oolu eessumayyuun gahanii tarii namni tokko miidhamuu danda'a namni muraasni miidhamuu danda'a egaa aarsaa malee immoo wanti tokko immoo ta'uu hin danda'u darbee mul'ata waan akkasii barsiisaa Hayilee kana dubbisaa wanti arbatamoo zim jedhanii iyyaa jiran moo maal godhaa jiran kanallee ijoollee keenya gallakkisee koy waldi arbatamoo maal gochaa jiru koy hin beeku ani koomentii jalatti barreessaa jiru Oromoo koo jabaadhaa kan jedhudha Oromoo xiyyaa jira viidiyichi maal godhaa jira namoonni akkan bitintin jedhan kun maal godhaa jiru ini yaa jira malee nama ol'aa jiruun argan mul'atu hojii keessatti humtuu. Zim jedhanii iyyan isaan iyyichi ilaalli olaawwan kun amala isaaniiti dhiise. Zim jedhanii iyyaa jiranii homaa miti jabaadhaa Oromoon
akkaataa tokko naabbaddaa'ii gadda nurratti labsanii boo'icha labsan biyya nagaatiin ka'anii amma laal jeequmsa kaasuu barbaadan beeyta Oromsitti himee lalwannoo galchimee faarfata lalisaa galchimee bannoo. Leellisaa galchimee. Inni mee biyya keessa roodeffannoo qabu jiraachuu danda'a. Profaayilii kee adii godhadhu kottu ishii bareeddu koo. Bilbili yoo bilbila qabaatte ijoollee keessan bira bilbiliiti gaafadhu shaashee. Faarfata leellisaa wayin eessa? Warri emoojii Faarfata lalisaa mee ergadhu. Eessa akka dhuftan beeknaa emoojii boo'ichaa hoggaa dhufu immoo tiiktookii namarratti akka cufu barbaadaniiti emoojii warri boo'ichaa argan kun gaarii miti dhaabuu qabdu jechuudha. Oromoon ba'uun qabdu boo'icha dhaabdee hojjechuu qabdi. Hojiitti jijjiirudha malee boo'ichi nurraa dhaabbatu qaba makka. Boo'icha labsan biyya nagaa. Taap godhame ijoollee taap kopbii linkii godha gisee tokko hundi keessanuu yeroo seshanti Nagaa keenya Erga kaleessatti galata waaqayyo faarfataa obboleessa keenya faarfataa leellisaa. Baga nagaan eegdan akkam jirtu? jirra galata waaqayyo. Tole yaaduma gaarii irra jirtu. Wanti ta'aa jiru okkoruma yaa'u waanuma beektanidha jechuudha. Badaa waan addaa miti. Waan akkasii bakka laachuun qabdani. Iddoo sootee jireenya sootee inni guddaa kaayyoon yeroon kuni yeroo itti wareegamummaarree fudhatanii bilisummaa barbaadanidha waan ta'eefi wanta amma jiru jarri akkuma beekamu Shaashamanneettidha kan isaanii rakkina uumaa jiranii. Mana kiristaanaa keessatti walitti qabamaniitudha. Qaamni mootummaa marsee mana kiristaanaa keessatti qabee jira. Baay'een isaanii warreen ijoo ta'anii dubbii kana uuman qabamanii kaan hidhamaniiru. Baay'een isaanis to'annaa jala oolaa jiru jechuudha. Kanaaf waan akkasii bakka laachuu hin qabnudha. Waan akkasii funaannee ittiin of jeequu hin qabnu. Inni guddaa kaayyoon keenya tokkoof tokko cimnee dhaabbachuudha. Gama hundaaniyyuu amma dhugaan kallatti malee hin jirtu abbootiin keenya dhuguma dhugaan hin kallatti yeroo hin dhiibamti bakka immoo hin abdu jechuudha yeroo hin dhiphatti dhiphinni immoo fuuldurri ishee ifadha. Kanaaf duraan dursa baga gammaddanii baga garbummaa waggaa 150 bilisummaa argattan isiniin jechuun barbaada. Guyyaan gaddaa cabeera, guyyaan gammachuu dhufeera. Kanaaf gammachuun keenyi gammachuu waaqayyo baroota hedduudhaaf Addaamiin bilisaa baasuudhaaf gadda Addaamirraa cabsuudhaaf biyya lafaa dhufe wajjin wal fakkaata. Baroota hedduudhaaf dukkana keessa turre afaan keenyaan dhaga'uudhaaf afaan keenyaan barachuudhaaf manni kiristaanaa keenya yeroo itti cufame gaddaa turre nuti baroota darban keessaa. Amma garuu manni kiristaanaa keenya gubatan akka banamaniif sadarkaa gammachuu irra geenyee jirra. Manni amantaan keenya badan akka barbaadan amaniidhaaf sagantaa yookaan haala gaariidhaan yeroon kun yeroo gammachuudha. Gammachuu kana immoo cimsinee qabachuudhaaf cimsinee akka nu harkaan gufanneef diinonni baay'een gammachuu kana deebisanii gaddatti uffisuudhaaf yaalaa jiru. Garuu hin uffatu. Ishee gaddan uffatu gammachuun keenyi. Maaliif gammachuu waaqayyo hojjetedha. Gammachuu waaqayyo biraa dhufedha malee gammachuu nama biraa dhufe miti. Dhuguma Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el abidda keessa dhaabbatanii waaqayyo isaanii galateeffachuudhaaf nuti abidda boba'aa kana itti yoo darbatamne waaqayyo keessaa nu baasa jedhanii abdiidhaan waaqayyo isaanii eeggataa turanii waaqayyos abidda sanatti dabarsee isaanii laanne jechuudha. Abidda sanatti yoo darbatamaniyyuu waaqayyo abidda sana keessa uffanni isaanii osoo hin gubatiidhaan abidda sana keessa dhaabbatanii waaqayyo ergamaa isaa ergee abidda keessaa isaan baasa. Warreen abiddatti ijoollee sana yookaan daa'imman sana warreen abiddatti darbataman abiddatti isaan darbatan du'ani. Kan darbataman garuu maal ta'anii hin ba'anii jechuudha. Baay'een abidda darbachaa araara. Baay'een gadda darbachaa araara. Garuu gadda waaqayyoof miti. Garuu abidda waaqayyo nuuf qopheesse miti. Nuti abidda waaqayyo nuuf qopheesse irraa ooluudhaaf
yeroo kanatti abiddi Tigi ya waaqayyo tawadoo profailii kee jijjiirradhu bareeddu ko adii irra godhu. Hayyee leelisaa si jeeqee itti yaadoo ko. rakkoon qabu. Karrataa leelisaa. Abidda waaqayyo jalaa ooluudha. Yeroon kun yeroo gammachuudha. Yeroon kun yeroo gaddana otoo hin taane yeroo itti gammannee yeroo itti waaqayyoon galateeffannee yaa waaqa garbummaa waggaa bara dheeraa yaa waaqa boo'icha bara dheeraa jalaa nu baaste jennee gammaduu malee yeroo itti gaddinu miti yeroo itti boonyu miti. Garuu gocha nuti gochuudhaa qabnu dhuguma amantoonni biraan kanan galateeffachuudhaa barbaadu kan osoo amantaa keessanii hin qoodin hojii keessaniistanii wantoota garagaraarraa yeroo itti nu bira dhaabbattanii qarshiidhaan irree gumaacha hedduudhaan dhuguma ta'ii addaa kan nu cina dhaabbachaa jirtan guddaa isin galateeffadha. Ta'ii nama ta'amaa jirus dhuguma dhimma amantiitii lakki. Dhuguma amantaaf jedhameetudha. Dhuguma mana kiristaanaa bu'aniitiyyuu dhuguma immoo isaan biyya keenyaaf bu'aniiti yoo jenne eenyumaafuu ifadha. Kaleessa gaafa manni kiristaanaa gubatu eenyutu boo'e? Kaleessa gaafa kiristaanonni mana kiristaanaa keessa daafii afaan isaaniidhaan ba'an eenyutu boo'e? Eenyutu gadde? Miindaa isaarraa kutee manni kiristaanaa baadiyyaa hin cufamte jedhee eenyutu bansiisa? Har'a garaasaaf maraachaa har'a hizbiin. Jireenya foonsaatii utaalaa jira har'a hizbi. Anatu jira maallugootiidhaan kuni dhufe. Garuu nuti immoo warri waaqayyo nuuf jira jenne sadarkaa kanarra jireenya. Kanaaf hundi amantaadhaan, kutaadhaan, bakkaan, gosaan osoo waliin qoodin duulli duula maayiru duula kiristaanummaa keenya qofa miti. Duula hacuuccaa uummata sanaaf qabamu, jibba uummata sanaaf qabamuu fi jibba afaan sanaaf qabamuufidha. Osoo dhuguma nama kiristaanaa ta'e, osoo dhuguma nama waaqayyoof amanamee waaqa faana bu'ee Kiristoosiin ani kiristaana osoo nama ofiin jedhe ta'e dhugaa xiinxalee namni kun afaan isaadhaan barachuu qaba. Namni kun dhuguma dhugaaf dubbate, dhuguma dhugaaf quuqame mootummaa waaqayyoodha malee kan nuti barbaadnu jireenya biyya lafaa miti jedhee yeroo itti dhugaa kana asseefti godhe kana caalaa yeroo itti dhugaa kana addunyaatti ol beeksisu wantoota ajaa'ibsiifachuu qabudha ture. Garuu kan isaan boossise, kan isaan gaddisiise boru waan nyaannu nutti irra taa'e miindaa keenya nurraa qannastii kan jedhanidha waan ta'eef dhimma itti laachuu hin qabnu. Viidiyoo barbaadan qopheessanii Baardaar keessatti biyya bal'aa qabu waan ta'e achi keessatti waan barbaade qopheessanii gadhiisuu danda'u. Akkasii nuti tuffannee kan keessaa nuuf ta'u furan kan nuuf hin taane immoo dileet goone fudhata. Maaliif wajjin inni kaayyoon keenya maal jedha jecha abbootii tokkodha maal jedhu sareen gaafa sitti duttu duubatti deebitee dhagaa darbachaa ooliini. Sareen gaafa sitti duttu kaayyoof deemaa jirta tanan duubatti deebitee dhagaa darbachaa ooli. Sababiin isaa maaliif osoo saree sanatti dhagaa darbattuuti bakka kaayyoo keen geessu galman geessu jechuudha. Galma ga'u kutattee ciniinnattee deemuudha bakka fulduratti. Tattaafattee waaqayyo fuldura buufattee tokko taatee tokkummaadhaan ejjennoodha yoo fulduratti tarkaanfatte wanti si dura goru hin jiru, wanti si kuffisu hin jiru. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Duubatti hin deebi'inaa. Tokko taanee dhuguma garbummaa kana immoo cabeera. Isa cabee kana immoo siruma barbadeessuudhaaf, dhabamsiisuudhaaf tokko taanee dhaabbachuun dirqama keenyadha. Waaqayyo keenyas kadhannaadhaan cimuun barbaachisaadha. Boo'ichi darbeera. Gammachuun dhufeera. Kanaaf hin boo'inaa, hin gaddinaa, kan boossan, kan gadditan yoo jiraattanis dhuguma kiristaanummaaf hin boo'inaa. Dhuguma mana kiristaanaaf hin boo'inaa. Yeroon isiniin jedhu mana kiristaanaan gargaarinaa jechuu komi. Akkamittiin bu'aa maaltu na boosisaa maaltu immoo na gammachiisa jennee adda baasuun dirqama keenya. Kan nu gaddisiisuu fi kan nu gammachiisu adda baasuun dirqama keenya. Kana isiniin jira galatoomaa nagaan na oola. Faarfataa leelisaa asumaan profaayilii kee kana gara adiitti jijjiirradhu nu kan nu irra godhanne kana jarri gadda nurratti labsee nu abaara jiru nuti immoo akka jirruun warroonni amma obboleenyi kiyya kanas keessa jiran kun musliimaa kun protestaantidha.
jaalaluma keenyaaf adii irra godhatanii atillee asmaan dhiifama wajjin akka profaayilii adii irra godhattu siin jedhaa hedduu takka nu galatoomuu ulfaadhuu wal bukkee jirraa waaqayyo si wajjin haa ta'uu hin jedhaa yoo yeroo qabaatte asumarra taa'ii yookaan immoo rakkoo hin qabu. Ayyee masii shawaa itti fufi bareeddu koo yaada kee. Guddaa galatoomii obboleessa keenya ergaa gaarii ergaa nama jajjabeessu ergaa dhugaa qabu haasa'ee nutti ergaa nu dabarsee jira. Guddaa galatoomii jechuu barbaada. Galatoomii lilisaa. Waaqa koo abdiin koo si mootii koo.